Ashamaa hordoftootaafi kabajamtoota maatii warqee akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaarraa afaan qaba. Nagaa koof nagaa keessan irraa afaa taasisee kallattii hundumatti nu gargaaree guyyaa kana yeroo kana nuuf laate waaqayyo galata ulfina guddaa haa fudhatu. Gargaarsa waaqayyo taana waan hundumaa keessa dabarree guyyaa kana arganne waaqayyo galata ulfina guddaa haa fudhatu. Baga arranaa geessan isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota maatii warqee akkam jirtu nagaa keessanii biyya keessa kan jirtan biyya hambaa kan jirtanis nagaan koo kan jaalalaa bakkuma jirtanittis naa qaqqabu isiniin jedha. Mee akkam fayyuma keessanii nagaadha miti isiniin jedha. Egaa wantoonni sammuna kana keessa deemaa jiru wantoota baay'ee nama gaddisiisudha. Baay'ee gadda laphee namaa cabsu. Onnee namaa cabsu jechuudha dhugaa waaqayyooti. Akkasuma obboleessa keenya baratee xumuree iddoo guddaa ga'ee maatii isaanii gammachuu obboleessa kanaa arguuf firoonni isaanii maatii isaanii hiriyoonni isaa walitti qabamanii obboleessa kana eebbifatanii gammadanii gara qeetti eega deebi'anii wantuma ofii isaaniitiif itti fayyadamuudhaaf jedhan jechuudha. Wantuma ofii isaaniitiin bitanii maallaqa isaaniitiin bitanii obboleessa kanaaf gammachuu isaatiif dukkaana gammachuu dhaabanii firoonni hiriyoonni wal ga'anii gammachuu obboleessa kanaa bakka simatanitti gadda yeroo daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha gadda nama qaqqabe gadda onnee nama cabsu jechuudha. Obboloota kiyya gadda kana waaqayyo hunduma keenya haa baraaru. Waaqayyo gadda kana nu haa oolchu isiniin jedha. Ba'anii karaatti hafuu agar malee salphina agar malee leeyyoo agar malee waaqayyo nu haa oolchu jechuudha. Obboloota kiyya baanee galuun keenya gargaarsa waaqayyo eegumsa waaqayyo ta'eeti. Egaa dukkaanni gammachuu dhaabbatee daqiiqaa muraasa keessatti immoo dukkaana gaddaa yeroo dhaabbatu ammam onneen maatii sanaa cabe. Keessattuu obboloonni harmeessaa abbayeessaa gadda akka bitutti dhaga'ama laata. Dhugaa waaqayyooti baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Baratee iddoo guddaa naa ga'a mucaan koo karaa isaanaaf darba jedhanii itti dadhabanii barsiifatanii fi ofuma maallaqa itti baasnee binnee kan itti fayyadamuudhaaf jenne yeroo nama miidhuu onnee namaatti cabsa jechuudha. Dhugaa rabbiitti baay'ee tokko na gaddisiisa jechuudha. Maaliif yoo harmeen kun qoraan itti baattee waan meeqatti taate obboleessa kana barsiifattee iddoo kanaan geesse jechuudha. Waan baay'eetu jira jechuudha. Biyya lafaa kanarra rakkina hedduutu jira, qorumsa hedduutu jira, dhabuutu jira, argachuutu jira, dhukkubsatu jira, fayyuutu jira. Wantoota baay'ee kana keessa darbee obboleessi kun immoo gammachuu kana arge ijumaan argee jedheen dhugaa rabbii kanaan duuta yoo jedhame bakka kamiyyuu jiraadhu eessa yoo jiraatte duutiin haftu jechuudha. Garuu iddoo agar malee kana yeroo ta'u baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Ani garuu yeroo hundumaa jechuudha. Obboloota keenya gola hambaa keessa jiranis yoo ta'u yeroo isaanii obboleettiin kun bakka akkanatti akkas taate obboleettiin kun akkas duutee jirti reeffi ishee gara biyyaatti adee boggaa jedhanii dhugaa rabbiitii maabiraatiin waan akka wanta maabiraatiin naqabee jechuudha. Sammuu koorraa hanga miila kootitti na danasisa jechuudha. Maaliif jennaani wantoota waan nurra gahu hin beeknu jechuudha. Baha keenya beekna malee gala keenya hin beeknu. Waaqayyo baaf gala keenya inni haa bareessu galgala keenya nuuf haa miidhagsu isiniin jedha. Ummata hordoftoota warqee jechuudha. Waaqayyo yoo nama gargaareedha. Amma fakkeenyaa fi daqiiqaa muraasa kana keessatti wanta ta'u hin beeku. Yoo waaqayyo na eege garuu waan hundumaa keessa darbee guyyaa kamiyyuu arguu nan danda'a jechuudha. Garuu immoo maatiin kun dhugaa ammamitti dhaga'ama laata? Harmeesaa, abbaasaa, obboloota isaa ammamitti dhaga'ama laata dhugaa. Bara isaanii guutuu gubachaatuma darbu jechuudha. Garaa isaanii keessaallee hin badu jechuudha. Namoonni tokko fakkeenyaaf amma yeroo namni tokko nama biraa du'ee yaalchifattee yoo dadhabdee gara waaqa deeme kunis hin qocca'u jechuudha. Maallaqa itti fixxee waan meeqatti goote yeroo inni si biraa boqotee
kuni itti dadhabdee jirta, maallaqa keessatti baastee jirta, waan meeqa taateefi jirta waan ta'eefi kunillee uma sitti fakkaata. Garuu immoo utuma ijaan arganu daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti yeroo inni lubbuu isaa darbu yeroo dhaabatanii yannoo jedhanii baay'ee tokkotti dhaga'ama jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Gooftaanumti araara isaa nuuf haa buusu. Akkuma nama keessallee hamaan jiru horii keessallee hamaatu jira jechuudha. Dhugaa rabbii horiin duudadha maal beekaa jedhu. Horiin duudadha waan ta'eef homaa hin beeku jedhama miti. Garuu obboleessa kana kan inni jedhe horiidha. Baratti namni jechuudha baratti bineensa wajjin jiraachaa jiru keessatti horiin illee namatti annoo jedhe yeroo nama miidhu keessa jira jechuudha. Obboleessa obboleetti irratti, haati haadha ilmoo irratti, ilmoon haadha irratti bara kaan keessa jirra. Garuu maaliif wantoonni sagalee waaqayyoo keessatti dubbachaa jiramu hundumti isaa raawwachaatuma jira jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko wantoota dachee kanarratti fuunee gara gooftaa deemnu tokko hin jiru jechuudha. Amma wantoota nu tokko hin beeknu jechuudha. Amma jirru kanatti waan gammachuu waan namatti tolu otoo hojjennee darbine baay'ee tokko bareedadha jechuudha. Ammam jiraadhu lafa kanarra yoo baay'atte waggaa 80 shiyyoo immoo 70 shiyyuu qaqqabaan jiru jechuudha dhaloonni. Waggaa 80 waggaa 75 iyyuu gahaan jiru jechuudha. Kunoo dargaggeessi kichuutti ciccitaa jira. Ijoolleetti dukkanuma keessaa deebi'ee gara dukkanaatti kan deebi'u baay'eetu jira jechuudha. Maaliif jennaani barri keenya bara habarramaa ta'e obboloota kee dhugaa rabbiiti. Abbooliin keenya yeroo durii jechuudha amma waggaa 70 maal jedhamuti amma waggaa 70 dhiisita waggaa 35 iyyuu waggaa 25 iyyuu kana qaqqabaan jiru dhaloonni. Kun balaa akka tasaatiin kun ofuma isaatii of fannisuudhaan kun immoo otuma quufee otoo rakkatiin illee kan of ajjeesutu jira be. Otoo waan barbaade qabu mana kiraayeedhaan jedhu maalin jedhu bakka quufni irra darbeellee kan of ajjeesutu jira jechuudha. Maaliif lubbuu ofii baasuun ijoollee qallaali miti. Salphaatti hin dhufne koo lubbuun tun dhiigaan dhufe waan ta'eef waaqayyo bakka isaa nuuf du'eeti immoo nuuf immoo jireenya laate waan ta'eef otoo wantoota akkasii kanarraa sannoodhanii baay'ee gaariidha. Inni akka tasaa deemeera wanti godhamu hin jiru. Deebisanii lubbuu sanaa fooniif lubbuu sana wal keessatti deebisuun hin danda'amu. Maaliif jennaani qilleessa ennaan hafuurri kun baqasi keessaa baatee jirti. Foonii fi lubbuun gargar baay'ee taanan immoo maaltu deebi'a hin deebi'u. Yoo waaqayyo lubbuu foon kee wal keessatti eege qofadha jiraachuun kan danda'amu. Miidhamsi yoo jiraate yoo fakkeenyaaf kuftee illee bishaan illee sifee waan meeqa taateet illee du'uu dandeessaa miti. Kanaaf immoo wanti godhamu hin jiru. Garuu yeroo du'a tasaa akka namni nama biraa du'u namatti dhaga'ama jechuudha. Hedduu tokko nama onnee namaatu wanta jedha jechuudha. Ani bakka yeroo baay'ee miidiyaa kanarra wantoonni ilaalu baay'ee tokko sururna jedha. Ilaalus immoo baay'inaan yeroo ijoollee sheerii natti godhan ilaala malee bakka dhanna kootu intinina jedha hin jaalladhu jechuudha baay'ee ilaaluusaa. Innaa akkasisiniin jedha obboloota kiyya waaqayyoo du'a garmalee nu haa oolchu. Maatii keenya firoota keenya illee waaqayyoo haa gargaaru. Amma jirrutti jechuudha walii keenyaaf kadhachuun baay'ee bareedaadha jechuudha obboloota kiyya. Baay'ee barbaachisaadha kadhannaani walii keessaniif kadhadhaa isiniin jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yoo isinitti tole ammoo asumaan na jajjabeessaa laayikii illee naa godhaa isiniin jedha. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u.